Barsiisota sobaatii fi raagota sobaarraa if eeggadha. Yayyii bara dhumaa. Gubbaa isaanii oolee keessi isaanii oolee motiidha. Raagota dharaa irraa if eeggadha. Isaan gubbaa irraa maal fakkaatanii dhufanidha? Hoolee fakkaatanii dhufani. Warra gubbaa isaanii oolee ta'e keessi isaanii yayyii ta'e irraa if eeggadha. Midhaa isaaniitiin isaan beektan. Raagota sobaa irraa if eeggadha gaafa jedhu gooftaan. Raagoti sobaa eessaa akka isaan dhufan hin dubbatu. Eessaan akka isaan dhufan illee hin dubbatu. Amala jireenya isaanii akkam akka isaan fakkaatan bifa akkanaa qabaniiti irraa if eeggadha jedhee lafa kee. Barsiisoti sobaa, raagoti sobaa yennaa dhufanu gara keessan hoolee fakkaatanii gogaa hoolee uffataniiranii keessi isaanii garuu hoolee moti keessi isaanii yayyiidha. Gubbaa isaanii hoolee keessi isaanii hoolee motiidha. Amaloota yayyii amalli yayyii hamaan tokkoffaa yayyiin suga waan jedhan hin qaddu yookaan yayyooti amala saamichaa qaban. Lammaffaa yayyooti naasuun qaban. Sadaffaa warra biraa balleessanii ifiif jiraatan. Arfaffaa waan gadhaa isaaniitiif dursa kennan. Yayyiin itita waan jedhan tasgabbii waan jedhan hin qaddu. Yayyiin nyaattee quuttee nyaadhee quufeera jechuun beektu. Tasgabboottee hin teettu. Yayyiin amallisii amala saamichaati. Akkamitti akka ta'e isintti hima. Yayyiin quufan beektu. Yoo laaltan yayyiin nafa furdattee coontee gabbattee hin dhaggitan. Garuu bineensa adoo inni hin du'in nyaattee fixxi. Bineensa tokko adamsitee yoo qadde adoo inni iyyuu jedhee adoo inni iyyuu adoo bineensoti biraa neenqi qabee morma muree akka namaa ijjeeseen duuba nyaataa mote. Yayyiin ka qadduu fi ka fixxu tokkotu. Yoo nyaattu duubaa jalqaddi, duraan jalqaddu. Akkuma reedduun bineensa dura dheetu dhaqqaddee duubaa eegee qaddee jennaan bineensi sun eegee qabamuufi yoo ni dhageatu gimmaasha fixxeetti. Yayyiin bineensa adoo ijjeesin nyaattee yennaa miidhamuu fi dhaggu dhumateera siniin jedheera. Raagota sobaa akkas. Uummati dhaqee nama waaqni nuu kennedha adoo inni dhaqee itti firirrigu akka miidhame yennaa ifi dhaggu dhumateera namichi. Keessa seenaneeran. Bizinesii isaa keessa, jireenya isaa keessa. Namoota baay'ee mana gurgursiisan. Mo'aartot warra Gibxi isaan hojjetaa turan kasaan kolbaa dinqisiisaa turan aga Museen dhufu qofa. Gaafa Museen dhufe garuu mataa isaaniitti gad deebi'e. Galanni Waaqaaf haa ta'u. Kanaaf madirakii Itoophiyaa isaan tufte amma raagota sobaa yeroo xiqqoon duuba ittiin fufanu. Ere ameen. Dagatina yesaba gooftaa barri qunnuma yeroo sageenyaan inni waan godhu dhabee gungumaa namni waaqayyoon qabuun sassatuun guddaa abdata qabeenya sabneef jireenya hin banneef gooftaa eeggata.